Doyya babaarufa fayyaa nageenyi heessan badhaadha arri fuulban 16 bar 2022 oduu guyyaa saafaaf qabannee sanii dhiyaanne sanitti hima angal Oromoo Dellit Wallaggaa aana beegiirraa waraanni murni bilisiginnaa sirnichi ganuu waraan bilisummaa Oromoot harka laachuu itti fufan bal'inni isaatiif jaala qaafan fayyeera. Sirni bulguun impaayera Itoophiyaa uummata jiru dhuunfaa isaa hojjetee jiraatu daa'imman umriin isaanii waraanaaf hin geenye kanneen seera waraana idila addunyaan eeyyamamaa hin taane abuunii fi maallaqaan goyyomsee leenjii waraanaaf ergaa. Haa ta'u malee waraanni faashistii PP dirqamaa fi goyyomsaan leenji'uun waraana ta'anii ba'an carraa argataniin sirnicha ganuun wobootti harka kennachaa jiru. Haaluma kanaan lixa Wallaggaa aanaa beegiirraa fulbaana 14/2022 humna addaa Oromiyaa warreen ofiin jedhan lama mooraa waraana bilchiginnaa ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Ilmaan Oromoo lamaan sirna cubbamaa fi yakkamaa kana gananii wobootti harka kennatan kun qawwee AKM 2 hidhannoo guutuu fi rasaasa waliin mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti nagaan galanii jiru. Gochaa osoo hin beeknis ta'e dirqiin uummata Oromoo irratti raawwachaa turaniifis dhiifama gaafachuun ilmaan Oromoo meeshaa murna bilchiginnaa baachuun uummata isaanii irratti gabrummaa dheeressaa jiraniifis akka isaan sirnicha keessaa gananii wobootti harka kennatan dhaamsa dabarsaniiru. Dirqamaan akka deemtan jiranii gandarratti olii kennu ari'aa turanii borbaachisaa turanii achii booddee tooba kan jirru achi nu qabanii deemnee mana leenjii gallee afur leenjinee edda baanee amma kunoo guyyaa 20ffaa keenya ta'anii dhufnee gaafa mana leenjiiti baanuu hidhannoos mana waan tuffanni nu tokko nuun kennamne ala bullaa bakka mishirii qabne rooba keessa qorran jennu bakka siqaa argine homaa bakka hidhannoo manaamanni jiru ijoolleen hidhannoo qabatan jiru waraan tokko bakka homaa qophaa'ina lolaayyuu miti bakka kilaashii lamaa hidhannoo inni tokko kaartaa qawwee tokko faana hidhanneetti dabalamnee nu simatan haala gaariidhaan nu simatan. Godilli Xarargee aana mi'eessotiif ciroo keessatti hidhaaf saamichi ammaati. Jaalawwi Muhammad waan qindeeffatu qaba. Bilchiginnaa siyaasni isaa harkatti kufee ilmaan Oromoo qe'ee isaanii irratti saamuu fi hidhuun jiruu fi jireenya itti hammeessee jira. Gocha farrummaa isaa uummata Oromoo irraa kan hin dhaamne murni bilchiginnaa waraanaa fi dabballoota isaa uummatatti bobbaasuun godina lixa Harargee ona mi'eessoo araddoota garaagaraa irraa namoota qabanii dhabamsiisanii jiru. Fulbaana 9/2022 ona mi'eessoo araddaa Torbayyoo fi Huusee keessaa namoota 3 badii tokko malee mana isaanii cabsanii halkan keessaa sa'a 7tti itti ol seenuun qabanii mana hidhaatti rakkisaa jiru. Kanneen hidhamanii jiran kun Usmaan Mohammed Adam abbaa ijoollee 6, Muummee Ahmad Anniyyaa abbaa ijoollee 5, Ahmed Jamal Adamee abbaa ijoollee 2, Adam Daddachoo abbaa ijoollee 7 yoo ta'u namoota 2 mana hidhaa magaalaa Ciroo keessatti hidhuun namoota 2 ammoo Usmaan Muhammadii fi Adam Daddachoo eessa akka geessan hin beekamin jira. Oduu biraatiin ammoo godinuma lixa Harargee onuma Ciroo araddoota garaagaraa keessatti maqaa deeggarsa raayyaa ittisa impaayiratiif jechuun saamichi hammaatee jira. Akka kanaanis araddaa Waaccuu Bosoqaa irratti qarshii 150,050 araddaa Waaccuu Gilleehii 300,080 Laaluu Gudduu 600,030 Waaccuu Hormaata 200,080 araddaa Waaccuu Eltokkee 100,060 irraa guuraa jiru. Uummata qaala'insa jireenyaan rakkachaa jiru keessatti deeggarsa maallaqaa jechuun murni bilchiginnaa dararaa inni uummata irraan ga'aa jirutti uummatichi muufatee jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa godina lixa Harargee gabaasaniiru. Uummata Oromoo godin Harargee aanaa Oromiyaa irraa dararaan maallaqa deeggarsa raayyaa ittisa Itoophiyaa jedhuun uummata irraan raawwate jabaatu. Jaal murteessa bantii waan itti darqaba. Godina Harargee aanaa Oromiyaa araddoota akka baatee duwwaa 3 fi Niqqee keessatti uummata Oromoo qaala'insa jireenyaan rakkoomtuu keessa jiru deeggarsa raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaa jechuun dararaa irratti gaggeessaa jiru. Araddaa baatee duwwaa 3 keessatti deeggarsa kennaa jechuun namoota nuti maallaqa hin qabnu jedhan humnaan milisummaa fi gaachana sirnaatti erguun akka leenji'an taasisuun kanneen dhukkuba himatan ammoo doorsisaa fi reebicha irratti raawwatu. Ona Oromiyaa kana keessatti hojjetoota mindaa gadaanaa irraa qarshii 500 irraa eegalee hanga sadarkaa guddaatti kan fuuchaa jiran yoo ta'u Bootii dunkaanaa irraa ammoo qarshii 1,000 irraa eegalee hanga ruuza kiiloogiraama 25tti fuudhu. Gochi kun araddaa Niqqee keessatti sammaateetti fufuun gamaan sangaa 2 qarshii 1,120 bichisiisuun uummata cufa irraas maallaqa funaananii lola uummata Oromoo hin laallannetti ergaa akka jiran seenarraata biyyoolessa Oromiyaa ona Oromiyaa gabaasaniiru.
Waraanni Biltsiginnaa lixa shaggar magaal Gincii keessatti barsiisa tokkijjeesuun dhaga'ame. Jaaliciitii Bantii waan qindeeffate qaba. Waraanni faashistii Biltsiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jedhuun kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti badii tokko malee ilmaan Oromoo ajjeesuu itti fufee jira. Waraanni weerartuu kun Oromticha godina lixa shaggar aanaa Jalduu ganda Tulluu Bultumaatti dhalachuudhaan achumatti hojii barsiisummaatiin uummata isaa tajaajilaa ture barsiisaa Ajjamaa Gadaa kan jedhamu boqonnaadhaaf magaalaa Buraayyuu ture osoo inni gara hojii isaatti deebi'aa jiru magaalaa Ginciitti qabanii guyyaa dheengaddaa jechuun fulbaana 14 bara 2022 ajjeesanii gatuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Akka maddeen jedhanitti barsiisaa Ajjamaa Gadaa nama siyaasa kamirraayyuu qooda hin qabnee fi hawaasa keessatti kabaja guddaa qabu yoo ta'u badii qabaatee osoo hin taane sababa oromummaa isaa qofaaf yakkamee ajjechaa suukanneessaan waraana Piippiin irratti raawwatame jedhanii. Waraanni faashistii Abiy Ahimad ilmaan Oromoo kutaa amantii, saala ogummaa, umurii fi haala jireenyaan osoo hin qoodin ajjechaa raawwatu cimsee itti fufuun ilmaan Oromoo tokkummaan jabaatanii sirnicha irratti akka qabsa'an kan dirqisiisu ta'uu maddeen dabaluun ibsaniiru.